Innaa gaafanii sadaasa 8 gaafanii walitti dhufnu addunyaa naan jedhe innaan guyya lama midhaan hin nyaanne naan jedhe kanaafani guyyoota gaafa sada galgala hamba tokko wajjin tureetan waan of eeggannoodhaaf ta'u tokko wajjin haasofne biran darbee gaafa sagalii sana ani miidiyaadhaaf wantoota kennaman jechuudha. Miidiyaaleen egaa yeroo sana baay'een hin turre miidiyaan nuti yeroo sana nama ture egaa VOA afaan Oromoo ture. Ambootti deebi'ee sadaasa 9 sa'aatii wanti sun eegalutti miidiyaa faana wal quunnamuudhaaf ol deebi'uufan ture. Yeroo nani naannoo geedoo amniti naannoo gudar gaafan ga'u naa bilbilan finneedha. Na jaagamaan hin du'ee naan jedhan eessa jirta hin geenye Amboo naan jedhani. Nama dhabuu hin qabnu nama dhabuu hin qabne dhabne anyway qabsoodha waan ta'eef egaa waan darbe yaaddeetanii natti dhaga'ame kan akkasaa egaa isa waanan dhiyeenyatti argeefan dubbadha malee godinoota biraarratti ijoollee hedduu dhabne bara sana akkasitti aamne akkasitti lafa qabsiifne injira diddaa gabrummaa bara sana haala har'a jirru immoo jechuudha. Haalli nuti ammatti jirru kun immoo bara sana yaadanna warri bara sana yaadatu oomaa hin beeka waan ta'eef hin liqimsee dhiisaa warri immoo waanuma har'a jechuudha waanuma har'a yookaan kaleessa waanuma dhufe wayii waanuma akkuma tasaa waanuma namni wal yaadatee guutuu biyyattiitti wal simate itti fakkaata namootatti garuu akkasin durre hojiin ijoolleen har'a yeroo sana reebamanii qaamni isaanii kan irra ta'e jechuudha jiru garuu seenaa ta'e kana itti gammadu maalinni bilisummaan Oromoo yoom isaa dhufu yoom waa yaadne jechuudha. Wal falmaa ture yeroo sana maaliif adda bilisummaa Oromoo dursinee beeksifuu qabna jenneetu wal falmaa turre. Waanuma tokko jenneetu beeksifnamee malee ammatti nimnu jedhee nama mormaa ture tokko keessaana ture. Maqaa moggaasuu keessatti faa maqaa adda addaa dhufee har'a namni maqaan sun iyyuu isaan mirkanaa jechuudha. Duula fincila diddaa dabdaboo namni moggaase biyya keessa jira. Maqaa isaa dha'uun nun barbaachisu. Akkasitti lafa qabsiifnee har'a guutummaa guutuutti biyyattiitti yeroo qabsoon baay'ee harcee ture gaafa lafa qabatu anaaf akka nama tokkotti Oromoon bilisoomti amtuur kana namni mormu namni shakku hin jiru warri kan nubanne immoo qaamni gatii dhabsiisu hin jira jechuudha. Kanaaf ani akka tokkotti maanni qaama gatii dhabsiisu gaafan siin jedhu akka seenaa ta'ee jechuudha. Akka seenaa ta'ee namoonni har'a dhaabbileen Oromoo iddoo adda addaatti babba'an jechuudha. Keessumaa dhaabbileen 2005 as iddoo adda addaatti babba'an as keessatti qooda qabaachaa turan. As keessatti qooda guddaa qabaachaa turan.
hooggantoonni gameeyyiin erga siyaasa kana keessaa ba'an daa'imti namoota nu qunnamaa jirantu turan. Kanaafani wanti natti dhagahame maalinni waan yeroo sana keessa dabarsin amma ni beekumsa yeroo sana qabaachaa turee fi yeroo amma siyaasuma addunyaa kana hubachuu irratti iyyuu baay'ee bu'uura siyaasaa guddaa iyyuu hin qabun ture. Har'a gaafan dhaabadhee ilaalu bara sana otoon akka ammaa waan tokko hubannoo qabaatee baay'een of eeggachuun ture. Bagan waa'ee siyaasa sirriitti iyyuu siyaasa addunyaa iyyuu bagan hin beekiniin jechaa jedha amma ofii kootiin. Baay'ee nama ariifataan ture ani hiriyoonni koo baay'ee nan ariifadha. Waanuma har'a kana wanti duraa wasnatti fakkaachaa ture. Kanaaf hiriyoota akkasii namoota akkasii dhabne har'a namoonni qaamni isaanii hin hojjenne jiru. Kanaaf ijoolleen Oromiyaa guutuurraa walitti dhufnee hojjetaa turre warri mana hidhaa jechuudha warri mana hidhaa wajjin turre beeku warra eenyu mana hidhaa keessatti fannifamee otoo rarra'uu narviin harkasaa otoo hin hojjetiin amma har'aatti akka jiru jechuudha. Namoonni kaleessa waan kana bu'uuressanii sagalee dhufkatanii jechuudha. Sagalee dhufkatanii hojii manaa isaanii qofa hojjetan jiru har'a. Kanaaf kana fakkaata haadhootti dhabneerra amma galaana nadhaadha namni beekin hin jiru keessumaa yeroo bosonni baalee gubate 2019 nama dargaggoota naannoo Amboo nama qindeessaa turedha. Anaaf haadhoodha mudaan kun nama qormaata karchallee Amboo dirra fudhate mudaan kuni maatiidha haadhoo kootaadhaa fi maatiidha. Maqaleetti ergamee achitti otoo baratu marfeedhaan waraanamee almost in dhufee hin dandeenye amma tokko waggaa muraasa nuqubsatee hin du'e. Kanaaf itti dhabne qaama itti dhabne maatiis itti dhabne ana qofa mitarra maatiin Oromoo tokko tokkoon baa hanga dhiyaatti waa'ee bilisummaa Oromootiif namni qeensaa hin borofne hin jiru jechuudha. Kanaaf ana kanatti dhaga'u maanni waan tokko gaafa nu badhu gaafa namni gamaa gamana dhaabatu baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf kun immoo hin sirreeffama jedheetanii furadha waan ta'eef rabbii Oromoo tokko haa godhu speeshaalii dargaggoonni Oromoo wal hubachuu qabu isan jedhudhani waa kaasuu barbaade ifama dhaga'ame. Namni waan keessa darbe waan qabuuf namatti dhaga'ama. Atuu kaastee irran deebi'u yeroo dheeraa fudhadhee eelaa namatti tuttuquun barbaadu. Garuu atuu kaasteetta amma waggaa darbee fincilli gincitti ka'e jedhanii yeroo sochii sanaan dura ture dhabsiisanii amma kan akka Jagamaa fa'aa lubbuutti dhabanii kan akka Simee fa'aa namoota baay'eetu lubbuutti dhabe Oromiyaa hundumaarraa naannoo Kofaleetti jimilaadhaan Oromoon akkasitti miidhamaa ture. Isa kana iddoo dhoowwachiisanii fincilli waggaa darbee jalqabe yeroo jedhamu amma guddaa tokko sitti dhaga'ama. Maaltu sitti dhaga'ama yeroo kana achiin booda argitu fincilli kee tokko lammaffaa immoo amma addi bilisummaa Oromooillee gochaa kana keessaatti shoora olaanaa qaba fincila diddaa gabrummaa gaggeessuu irratti. Amma garuu unumaa uummanni ofii gaggeessuu ture abaa'oon keessaan qabu jedhanii kaasu. Wantoota kana lamaan namoota si biraa wareegaman akka itti hojjetaa turte yeroo wal bira qabdee yaaddu agamsitti dhaga'ama. Mee gabaabsi maqaa isii achiin booda immoo gara hidhamuu keetti deemna. Tokko maalinni namootaaf wanti tokko kan namni hubachuu qabu 2004 waan tokko inni eegale raajota tokkotu lafa taa'ee 2005 hin dho'ee kana itti milkoone jechuudha. By the way namoonni gatii dhabsiisan kanatti jettu namoota as keessatti bar hojii kana abbummaadhaanis raawwataa turanidha. Abbummaadhaan namoonni hoogganaa turan namoota maatisitti dhabanidha. Kanaafi bara waggaa lama dura gincitti ka'ee kan jedhamu kuni ani gincittis ka'ee baaleetti ka'ee kamiseetti ka'ee qabsoodha. Garuu maaliif akka waggaan tokko waggaan lama yaadatamus naa hin galamu ana. Tarii tokko harka diinxas keessa jira isa jedhus I'm not sure miti. Tarii qabsoon yeroo dhiyoo keessa warra namoota yeroo dhiyoo keessa qabsoon galamee fi dhaalaata. Yookaan immoo qabsoo kana
akkamitti qaayidoon akkata sanitti hubatanii qabsoon iddoo kanaa kaate giinci irraa dhukaafamte maaliif waggaa lama asitti yoo fudhannee giinci hojii shoora olaanaa taphateera. Ani maal kaasaa ture gaafa giincitti dubbiin ka'aa ture amma tokko waan hubadhuu fi namni maal jedhaa duratti ambootu kaasaa amboon callisee giinci maaf yookaan giincitti hin birmanne maaf callisee amboo jedhan namoonni akkas walitti dhufnu ollaadha kan nuti jedhamu. Yookaan jedhemu yookaan deebii waan laman deebii yookaan abbaa mirgummaa keenya irraa fudhattan jedheetu callisee laata. Yookaan immoo dubbiin kun yoo kaate dhaabaan qabdu riisarchiitu giinci irratti hojjetamaa jira ta'uu danda'an jedheen. Kana booda wanti sun hin dho'ee hin deemee akkuma jenne iyyuu still hamma ammaatti dhaabii dhabee jechuudha. Kanaafuu kaleessa 2005 irraa kaasanii dhaaba kana keessa namoonni turanis har'as qabsootti warri jiran seenaa darbe gatii dhabsiisuun otoo hin ta'in seenaan darbe wajjin qooda qabu waliin hojjetaniiru. Seenaa itti aanu immoo wanti isaan irratti walii galan yoo jiraate irratti walii galanii waliin hojjechuu qabu. Wanti irratti walii hin galle yoo jiraate immoo kuni ayidooloojiidha. Ayidooloojii siyaasaati. Wanta kadhaadhaan nama faana hojjettu miti. Uummanni Oromoo guutummaa guutuutti deeggaraa abaa'oo ta'uu qaba jechuun qabu. Uummanni Oromoo guutuun OPDO deeggaruu qaba jechuun qabu. OPDO jibba jechuun qabu. Uummanni Oromoo guutuun dhaabbolee siyaasaa ati ililuu qofa deeggarta jechuun nurra hin jiru. Dhaabbileen siyaasaa akkatti fudhachuun qaban. Oromoon ana qofa jala hiiruu qaba jechuun qaban. Kan akka isaan jala hiiruu kan godhu maaliif poolisii isaan qabanidha. Bu'aa isaan hegeree Oromiyaa irratti qabantu akka uummanni Oromoo isaan wajjin hiiru affeera jechuudha. Kanaafuu dhaabbileen Oromoo maqaa moggaafatanii har'a socho'an jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dabalatanii adda bilisummaa Oromoo jalqabumarraa ka'ee dhaaba hundaa'es waan ta'eef sagantaan isaan beekama. Manifestoon isaan beekama. Dhaabbileen isaa asitti dhufanis immoo kiliir ta'anii jechuudha. Nuti dhaaba kanarraa wanti adda nu godhu kana. Malee jibbinsa dhuunfaa yookaan immoo waan anumti fayyadamu otoo walii galuu yaadaan walii hin galuu bakka muudiin raajii walii hin galle. Akkas ta'uun qabu. Dhimma bilisummaa irratti muudiin raajii walii hin galle jechuun qabu nuti. Dirqama dhiigni lola'aa jiru dirqama Oromiyaa bakka buunee har'a dhaaba siyaasaa hoogganuu jechuun waan salphaa miti. Oromiyaan biyya maalii akka taate hubachuun nurra jira. Oromiyaan addunyaa keessatti gaanfa Afrikaa keessatti biyya maaliiti Oromiyaan? Dubartiin Engadda Caaffee Oromiyaa irratti maal jette? Oromiyaadhuma irratti maaliif xiyyeeffataa jedhan isaanuu bara OPDOdha. Oromoodha kun nuu galamuutu irra jira. Hundumtuu bitaa mirgaa kan ilkaan yaasee kan nuti yaa'u maalinni qabeenyas waan qabnuufi. Oromoon kana booda gara taayitaatti yoo dhufe akkasumaan sabuma tasatti dhiibdee baaftu miti. Kanaaf eenyumtiyyuu jechuudha. Eenyumtuu walii galeetu sabni kun gara mirgi isaa guutummaa guutuutti gara hin kabajamnetti walii tumsa jechuudha. Kanarra aanuudhaaf immoo maalinni Oromoon guutummaa guutuutti anaaf jechuudha. Akka guutummaa guutuutti Oromoon tokko taatee wal jara hiriirtee garaagarummaa qaban jechuudha. Boru biyya diimokiraasiin keessatti hundootta ijaarra jennee hojjechaa jirra waan ta'eef boru garaagarummaa keenya uummata Oromoo biratti kiliir goona jechuudha. Hanga sanatti garuu wanta asirratti nama bilisummaa beekuuf jechuudha. Nama bilisummaa beekuuf bilisummaan akkasumatti kan dhuftu miti. Bilisummaan dheerateera warra jedhanis jiru. Nama dhadhama bilisummaa beekuuf garuu bilisummaan dheerateera kan jennu maal hojjenne? Wanti nuti hojjenne hin jiru. Oromoo ta'uun sabboonaa ta'uun. Mee amma waa'ee jaarmiyaa siyaasaa fi egeree Oromiyaa maal godhuu qabnaa itti dhufna duubatti. Caasaa erga hidhamtee baatees duraanis caasaa mootummaa keessas iddoo hidhamtee baatee caasaa jaarmaa addaa keessas ijaaramtee hojjetaa turte. Mee
waan akka muuxannoof ta'utti namoonni baay'ee erga marii keessuma OPDO amala OPDO keessatti yaadota lama sadii ka'u isa kanarratti muuxannoo qabdurraa akka bal'inaan dubbattu barbaadetani. Tokko egaa namoonni baay'ee amala OPDO beeku. OPDO'n yeroo rakkoon muddee qabatu riifoormii yookiin immoo jijjiirama kabeebsaa wayii fidu yeroo hundumaa tooftaa adda addaatiin jechuudha. Keessumaa amma baroota yeroo filannoon geggeeffamu waggaa 5 wantoota haaraa dhufa. Yeroo tokko yeroo OPDO'n gad buutu waraana keessaa kanneen amma akka abbaa duulaa fa'aa ijaaruuf fidan. Yeroo isaaniin dura immoo kumaafaarraa bifti itti fuudhame humna barate fiduu jedhaniitu pirezidaantii duraanii obbo Junaddiniin fidani jechuudha. Tooftaa adda addaatiin keessumaa bara kana immoo tooftaan godhame akkasuma kana kaabinoonni lammaa warra barate sassaabanii fidanii jijjiirama finneerra jedhu. Dhumarratti garuu dhiyoo kana dargaggoota mariisisaa turan uummata Oromoo bakka irratti mariisisaa turan. Mee haasaa achirratti godhame aktivistoonni adda addaa baay'ee xiinxalaniiru. Egaa namni fagoo taa'u gurra malee ijaan qabu. Namni keessaa beeku garuu waan argeef waan irraa hubate qaba waan ta'eef akkamitti ilaaltati mee jijjiirama kana Oromoon baay'ee yeroo dibbee rukkutu argina. Inni kaan immoo sobadha kunis tooftaa biraadha kan jedhanu jira. Tooftaalee adda addaadha kan OPDO'n fayyadamtu atillee hin beektaa natti fakkaata waan nan beeku tokkotu jira. Maa inni OPDO keessatti tika OPDO keessatti caasaa OPDO abaa'oo taasisu fakkeessanii kan warri tikaa fayyadaman jiru caasaama abaa'oo keessa galee kan hojjetu yookiin immoo caasaa biraa keessa galanii kan hojjetanii akkas goona jechuudhaan namoota deebisuuf jijjiirama finna OPDO makan abaa'oo goonaa dhiisaa jedhanii deemanitu jira amalli wayii tokko jechuudha. Tooftaa adda addaa qabu waan ta'eef mee ibsa isaan dargaggoota irratti kennani waa'ee paarlaamaa irratti haasaa godhametti dhufna. Ibsi dargaggootaaf kennamee fi naannoo Oromiyaatti marii isaan bakka bakkatti keessumaa yaada Bakar Shaallee fi Lammaa Magarsaa kaasan nu wal'aa. Isa kanarratti mee bal'inaan muuxannoo qabdu akkamitti ilaaltame? Gaaffii gaariidha. Amma namoonni hedduun waa'ee haasaa lammaa dubbataniiru. Namni hunduu waan itti fakkaate lafa kaa'eera. Haasaan nama tokko yeroo dhibbarra naanna'uurraa wanta keessa beekuu fi waan natti mul'atu jechuudha. Wanta qabatamaa wanta lafa kaa'u qabxiilee muraasni jiru jechuudha. OPDO'n maali? OPDO'n umti jedhamtu kuniyyuu maali yoo jennu anaaf OPDO'n qaama sadiidhaan jedhan. Waan sadiitu iddoo tokko jira amma. Tokko qaama kaleessa dirqamaan dargii kuffisuu gaafa sochii godhan qaama dirqamaan booji'amtoota warri booji'amtoota keessaa funaanamanii dhufan jechuudha qaamni tokko. Sana immoo TPLF kan gooteef maalinni OPDO asitti hundeeffattee qabattee ittiin abaa'oo doorsiftee abaa'oo wajjin akka biyya keessa galudha. Abaa'oon wajjin dhuftee akkan dhiibnes OPDO maqaa Oromootiin as dhaabatteetti. Kanaaf bara sana keessa namoota harca'anii booji'amtootaan warra dhufan tokko. Inni lammataa immoo baruma sana warra namoota hin baranne amma warri addaggeedhuma ta'anii OPDO kana keessa waan fedhan warra godhan warra homaan sodaanne warra sirni kun yoo kufe waa jiraachuu hin dandeenye galgalaa ganama har'a yoo haadha isaanii hiisisuudha warra duubatti hin deebine ani nama har'a kaabinee naannoo ta'ee hojjetu nan beeka nama obboleessa isaa Keeniyaadhaa hiisisee nama fide obboleessa haadhaaf abbaan nama tokko ta'e Keeniyaadhaa fide amma ganama kana maal jedhe gartuun lammaffaa warra kana warra jalqabaa isaan siin jedhe booji'amtoota warra akka abbaa duulaa warra akka kumaa kana warra akka dargaggeera TV Oromiyaa warra ture kana eenyu Abarra Haiduufa Abarra Haiduu amma yeroo sana masiinqoo taphataa ture walitti qoosu masiinqoo taphataa ture maal jedhe gaaf tokko sagantaa Oromiyaan TV tokko waan tokkoon xiqqeessii darba ragaasii bahuufani kan masiinqoo nama taphataa ture sagantaa saramoonii wayii ture dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa waggaa meeqaffaasaa achitti dhufanii galgala gaa dhuganii nyaatanii walitti qoosu amma gaafa qoosanii abbaan dullaa kun gaa oomaan oskunatti fakkaata Abarra masiinqoo keessan akkam gootee jedheen masiinqoon fannifamte sun jirti iyyuu jedheen kanaaf egaa
warroota akkasiiti warri jalqabaa warri lammataa immoo akkuma siin jedhe warra idduma fedhe warra dhufan warra akkama yeroo darbe miidiyaa tokko irratti kaaseera kan akka dhaabaa dabalee fa'aa namoota hojjettoota mana bunaafaa turan warra akkasii maalinni dhaabuma kana warra dhaabatanii warra du'an siyaasni maal akka ta'e iyyuu kan isaan hin galle har'a jiraatanii har'a nyaatanii bor warra du'uuf qophaa'an warruma OPDO jedhu malee siyaasni maal akka ta'e warra hin galleef qaamni sadaffaan immoo warra kadhatamanii dhufan kan akka barattoota yuunivarsiitii kan akka barsiisota yuunivarsiitii kana namoota xinnoo beekumsa wayii qaban namoota piroojeektii wayii warra hojjetaniif kan warra kadhatamanii dhufantu nama qaama sadan kana jira jechuudha. Qaama sadan kana keessa kan dubbii booressu qaama lammaffaa sanadha warra addaggoota kana jechuudha. Warruma callisanii machaa namni buqqurii haraqee dhuge akkamitti akka machaa'u beekamitti namni buqqurii haraqee dhuge warra akkasiiti warri lammaffaa sun. Kanaaf OPDO'n qaama kana sadii jirti jechuudha. Qaama sadan kana keessatti warra sadaffaatti maaltu dabalame bara 1997 jechuudha. Maaltu dabalame? Filannoo booda maaltu dabalame? Akkuma amma hojjetamaa akkuma amma isaan quunnameetu waanuma amma OPDO quunnameetu bara sana isaan quunname jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabu caasaa addi bilisummaa Oromoo hojjetaa ture keessaa gartuu tokko hamma argatan jechuudha. Kadhatanis paartilee biyya keessatti namoota socho'aa turan isaan sitti dabalatanii fikri bobba'ee jechuudha. Siyyuu Masfiniin hoogganama ture caasaan sun yeroo sana nan beekan sirriitti. Fikni maaliif yeroo sana hojii keessa waan turreef nuti 2005 qophiirra waan turreef tokko tokkoon waan socho'amu tokko ishii beekna jechuudha. Yeroota kana kadhatanii dhufan. Kana keessa dameen tokko damee paartii Mararaa kutedha jechuudha. Kadhatamanii namoonni muraasni yeroo sanatti Komishinii Poolisii Oromiyaa haa ta'u naannoo nageenyaarra ture lammaan amma agartaa hin irraa jechuudha. Bulchiinsa faqa naannoo Oromiyaa ture. Achi ture. Maaliif walitti hidhatiinsa qabdi amma dubbiin amma jirtu kun akkasumatti kan inni burraaqu miti wayii jirti waan hojiirra oolledha. Kanaaf ijoolleen sun hin kadhatamanii warri fedhii qabanis jiru warri sirriitti qabsoon kun har'uma dhufti jedhanii qabsoo seenanii gaafa dubbiin bubbultus nuffisiiftee warra abdii jira warra kana walitti qabatanii OPDO hamma tokko lubbuutti horan jechuudha. Lubbuu sobaa itti horan. Bara sana keessa jechuudha. Yoo darbe miidiyaa tokko irratti dubbateera. Namni har'a naannoo Oromiyaa irratti namni hoogganaa biiroo ta'e tokko ana wajjin nama naannoo tokkooti. Waan wal hubannuuf elementary irraas kaanee sochii koo waan wal beeknuufi anaan jaarsummaa natti ba'e. Hiliis addunyaa jedhe. OPDO keessa seenyatti OPDO ABO gochuu dandeenya naan jedhe. Naa galamuu dide amma. Anaan galamne yaadni keenya jedheen. OPDO ABO goonaa jedhe. Akkamitti ta'an jedheen. In ta'uun jedheen. Waan taane maa walitti dubbanna nan amma ni caasaa ABO kana waan sin jala jiru maal kana akkara kana nuuf fiddanii maal gootanii jedhe. Ani waa'ee ABOs wanta amma naa galamte gaa dubbiin horree namichi booyyamuun isaa naa galame ani caasaa ABO kanas wanta hin beeku jiru gooftaa kun jedhen. Ani hojii humnaan hojjedhee jiraadha wanta hin beekna indee ati shama xixee injinaan jedhe amma. Nan shama xaxiini kaa'ee jennaani kanaaf dubbiin hin taatu gaafatiin jedheen. Akkatti ati OPDO ABO gootu ilaaleen gaafa sana natu dhufee miseensummaa galmaan jedheen. Garuu OPDO ABO gochuudhaaf qabsoo guddaas gaafata seenaan dhumtuun eeyyamuuf hin jedheen. Istiraakchirumti mootummaa kanaayyuu hin eeyyamuuf hin jedheeni. Gartuun sun isaan keessa jirti jechuudha amma. Gartuun sun isaan keessa jirti. Maallaan jedhe mucaan suni nuti jedhe gartuun kun jedhe jaalattu jibbitus jedhe gartuun kun hanga pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa fudhachuutti deemti jedhe. Already structure waan ta'e jira gaama waajiratti kaawwajjin. Ijoollee kana keessa galchuu ijoollee kana keessa galchatanii ijoolleen kun itti waamamni isaanii waajiratti kaa qofaadha. Deebi'anii isaanuu eenyu basaasu abbaa duulaafaa basaasu. Kumaa dammiqtaafaa basaasu jechuudha. Hin sodaatu ofumaa warri kun. Damee akkasiitu isaan keessatti gala jechuudha.
Bu'aan jarri kun achi keessa galanii hojjetan immoo maaliini yeroo fedhanitti warri aangawoonni warri gurguddoo kun egaa ijoolleen kun taayitaa nurraa fudhatti maalluu gootii icciitii wayii hojjechuu hin danda'anii tika biraachi keessatti galchan jechuudha. Yeroo fedhan ijoolleen kun waanuma sabboonummaa dubbatu. Waltajjii fedhanitti yoo fedhan waan barbaadan dubbatu. Waa'ee sabboonummaa sirriitti leellisu jechuudha. Maaliif already kun siistemiidhuma biyyi tokko ittiin biyya bulchitu waan taateef sabboonummaan dameen tikaa dameen abaa'oo fakkaatee sabboontota ijaaree dhumarra last time irratti kan hidhaatti galchu jechuudha. Kun OPDO keessa jirti jechuudha. Achirraa ka'anii amma waa'ee dargaggootaa wajjin wal qabatee wanta kaasuu barbaadu tokko maalinni bara sana yeroo qindoomeen Finfinnee fudhate nuti hojii keessa waan turreef caasaa adda bilisummaa Oromoo waan hojjetaa turreef nuti yeroo sanatti akka namaatti nutti dhaga'ame yeroo Finfinnee harka namaa bira galtu jechuudha. Adeemsi jirus nu hin galamne sana booda akkuma yaada wayii nu dhufee Finfinnee irratti nuti siyyenne dhimmi Oromoo dhimmi dargaggoota Oromoo ishuu ta'uu qaba. Dameen tokko ijaaramuu qaba. Waldaan dargaggoota tokko ijaaramuu qaba magaalaa Finfinnee irratti jedhe. Sana booda maal goone? Waldaan dargaggoota Oromoo magaalaa Finfinnee ijaarra jennee gaaffii dhiyeessine. Bulchiinsa Finfinnee gaafa deemnu isaanuu yeroo sana shororkaa jiru. Edaa isaanii uummata Oromoo yeroo sana qabachuudhaaf socho'aa jiru kana quba siin qabu. Maal kana rakkoo maal qaba dafaatii waan tokko hojjetadhaatii ijaaraatii nama keessa walitti qabaadhaatii gottaati sinii kennina bakka beekamti sinii laanna nuun jedhan. Kana quba siin qabnu waldaa dargaggoota naannoo magaalaa Finfinnee ijaarree finne amma. Appuruu nu godhan amma gaafa kana maalluun jedhanii dhaqaatii jedhan yeroo sana qindoominni yoo magaalaa Finfinnee qabate kantiibaa kan ta'u Biraanuu Naggaa fi Leetuu Ayyaaloo dhameetu baay'ee odeeffamaa ture. Dhaqaatii Biraanuu Naggaa waa'ee hegeree Oromoo gaafadhaa nu jedhan. Oromoon Finfinnee irratti bu'aan ishiin qabdu maalinni hegereen dargaggoota Oromoo bu'aan Finfinneedha Oromoon qabdu maal akka taate dhaqaatii gaafadhaa nu jedhanii ishiinuu kennan. Ammachumaanan ana ture itti gaafatamaan yeroodhaaf gaamma. Ammachumaanan amma. Hoyi ergama mootummaa bahuu kan jedhu seera bulmaatii keenya keessa jiraayyuun jedheen ijoolleedha. Hin jiruudhaan. Amma adeemsa keessa nu liqimsuudhaaf socho'ame amma. Gaafa kanaan ijoolleen hin beekti amma yeroo sana amma ijoolleen har'a eenyu mucaan amma sadarkaa itti aanaa biirootti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii siviil sarvisii Oromiyaa hojjetu gaafa nuti warri dhaamne dubbiin nuu galamuu gaafa dubbiin nuu galamuu didnaan gaafa nuti dhiifne damee biraa fidate jechuudha mootummaan. Na warroota akkasiitu bara sana dhaabaa kana keessa dhufee seene jechuudha. Kanaafi warri amma iddoo tokkotti dubbatan warri sabboontota fakkaatanii dirqama qabu. Bara sana miishinii kana fudhataniitu dhaaba kana keessa dhufan. Kana haasa'uu qabu. Waan biraa haasa'uu hin danda'an. Amma namoonni tokko OPDO'n Oromiyaa bilisoomsiti jedhu. OPDO'n akkamitti bilisoomsiti mee waraanaan garamitti loltime maal godhume hojii dhaabumoo hojii yoo dhaabe tokko fideetti kaawwata. Waraana kamiin Oromiyaa bilisoomsame OPDO'n. Sabboonummaa kan jedhan tokko immoo dubbii Lammaa fi Bakar Shaaliin sun dubbiin jara lamaanii jechuudha. Akka singiggoo nama haraqee dhugee kanan siin jedhe jarri lachuu Lammaanii amma onneen Lammaanii dargaggoota wajjin dubbatee fi dheengadda caffee irratti dubbate garaagarummaa qabdi. Onnatee maaliin dubbanne dheengadda caffee keessatti mee dargaggoota kophaatti argatee itti gaafate. Suni miishinii jechuudha. Maal jedhee dhaloota falmatu dhaloota duubatti hin deebine horree jedhe. OPDO'n sabboontuu taate dhaloota duubatti hin deebine horatte jechuudha. Erga dhaloota gaaffii gaafatu erga dhaloota duubatti hin deebine dhaloota mirga isaatii falmu erga uumanii dargaggoota Oromoo hidhamtoota Oromoo otoo mirga isaaniitii falmanii warra hidhaman gadhiisuudha bara otoo hin haasa'iin dura. Because isatu sabboonummaa itti uume yoo ta'e natu sabboonummaa sitti uume
yoo jedhe hidhuunsaa dogoggora jechuudha. Bakka Shaaliin immoo Amboo dhaqeetu otoon isa ta'e donno jechuun agartee ta'e yoo ta'e hollataa ture. Amboo maal akka ta'e siin beeka. Na maal jedhee nutu saba gadi aanaa uume. Nutu saba gadaantummaan itti akka dhaga'amu nutu uume. Kanaaf abbaan fedhe akka OPDOtti roorrisu nutu sinirratti hojjetaa ture. Nutu sin gabroomseedha. Nutu sin gabroomsee. Amma nama sodaatamuufaa hin qabne sodaanne. Immeejii addaa uummata kana keessatti uumne. Kana jechuun maalinni saba Tigireetiif olaantummaa kennineerraa. Saba sodaatamuu hin qabne sodaanne. Edda kana ta'e erga saba sodaatamuu saba sodaa ijaaranii sabni sun immoo ani sodaadhu Ameerika kootifan falma erga jedhe badiin uummanni Oromoo har'a mana hidhaa jiru uummanni Oromoo wanti inni har'a itti roorrifamaa jiruuf maaliif ree waan tokko na dubbatan bar jecha isaaniitti aanee waan uummanni kaasu beekaa meeqa jira waan namni kaasu yaadus isaanii kanayyuu yaadan kan inni dargaggoota biratti dubbatee fi kan bakka Shaaliin dubbate walitti dhufu jechuudha. Suni uummata gadaanaa uummata sodaan itti dhaga'amu uumte OPDO'n akka bakka Shaaliitti. Akka Lammaa Magarsaatti immoo sabboonaa qeerroo uume jechuudha. Kanaaf jarri lamaanuu garaagarummaa qabu jechuudha. Waan dubbatan iyyuu ajanduma maal akka irra mariisisan illee ejjennoo isaanii wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Kun maalinni shororkaa'uu har'a hegeree maalii waa'ee ikoonoomii kan inni kaase tokko. Waa'ee Oromoo ikoonoomii revolution waan amma hojjetan tokko jira. Isa yeroo biraa dubbachuu danda'e wanti harki Tigirootaa karaan itti nam'ee keessa jira amma eddama intini tokko argaan ture waa'ee dhugaatii lallaafaa maal kana isaanii tokko fa'aa argaan ture. Waan ikoonomiin Itoophiyaan har'a hordofaa jirtu abbaan qabeenyaa mootummaa wajjin qabeenya horuu danda'a. Hariyaan asirratti beekumsa qabaachuu dhiisuu danda'a. Mootummaa fi abbaan qabeenyaa tokko akkamitti qabeenya wajjin horame? Kana walitti dhufanii abbootii qabeenyaa tasgabbeessanii walitti kan akka Abbaa Duulaafaa, kan akka Shimallis Abdiisaa warra mootummaarraa dhufan kana achitti keessatti garee abbootii qabeenyaa keessaa immoo kan akka Birruu Naggaafaa, kan akka Masalee Haayileefaa kan maqaa isteediyoomiitiin maqaa maaliitiin qabeenya Oromiyaa nama luqqisee fixe. Har'a isteediyoomiin naqamtee maal jedhamame? Nama walabaaru maal jedha? Akka isteediyoomiin naqamtee karaatti siyaa hambisuu jedhama. Hin guddatiin akka isteediyoomiin naqamtee jedhama. Nama kana namni kun abbootii qabeenyaa bakka bu'eetu mootummaa faana hojii hojjetu jechuudha. Kan akka Birruu Naggaafaa, kan akka obbo Araarsaa eenyuuti kan Chamber of Commerce Oromiyaa bakka bu'ee nama iddoo kana jiru. Eenyu adabrisidha. Namni tokko immoo kontiraaktarii tokko jira. Yeroo hunda kan biiroo OPDO naannee kan ijaaru tokko jira. Eenyu adabrisidha. Kontiraaktarii warra as keessa jiranidha. Kanaan maqaa amma sitti kaasaa jiru. Warreen kanatu abbootii qabeenyaa bakka bu'anii abbootii daldalaa fi mootummaa walitti fidanii dhaabbata wajjin uummatu jechuudha. Kun mataa isaatti rakkoo qaba. Akkuma har'a girriidhuma uumanii abbootii isaan maalinni abbootii qabeenyaa isin qabatanii boru abbootiin qabeenyaa kun dhageettii qabu hegeree Oromiyaa tiksuu irratti nu gargaaru kan jedhamudha. Isaan definitioniin yaada isaanii garuu akkasitti miti. Har'a isaan salaam baasii bakka buusuudhaaf odaa baasii moggaasan warra Oromiyaa irratti. Odaa baasiin salaam baasiin karaa biraatiin Projektii kana keessa seenanii jiru. Amma waan tokko wanti karaa namaatiin wanti qoratamaa jiru jira. Immediately ji'a tokko keessatti warshaa dhaabuu, maal dhaabuu, Oromiyaa Oil Kaampaanii dhaabuu, Oromiyaa odaa baasii dhaabuu, maal banuun kuni yeroodhaaf ibidduma har'a isaa irra jiru gadi buusuudhaaf. Dubbiin kun immoo deebi'ee boru yoo ibiddi mataa isaanii qabate waan ittiin ofirraa gadi buusan illee hin qaban. Waa'ee amma hojii dhabsiidha hojii uumuu irratti fa'aa kanan jedhu dargaggoota hojii qabsiisna wayiidhaani
kaampaanii gurguddaa akka biyya biraatti kaampaanii gurguddaa hojjetanii maaf achi keessa hin gashin. Gaheen ijoollee Oromoo dhagaa fi ashawaarraa fagaachaa jiru baramma. Kaleessa koobilistoonii dhuma hojjetaa ture ammas ashawaadhuma amma albuuda maal jedhu amma. Kan akka amma kasala dhagaarraa oomishamu fa'aa kan akka baha ashawaatti amma faashinii godhanii. Ashawaan iddoo sana jiru duruu dargaggeessi bara ashawaa qofforeetu makiinatti fe'a bara. Waan biraanii maal uumamime? Wanti isaa maali dargaggoonni Oromoo dhagaa fi ashawaarraa hin fagaatanii wanti biraan uumamuufi? Waan biraa kana sinii uumen jedhanii. Kanaaf waanuma nama amansiifne wayii tokko akkan isaan haasaa jiranii waa'ee amma lammaa wajjin amma jijjiirama uumanii maal amma edda dubartittiin sun amma dheengadda dubbattee keellaan ishiin maqaa dhoofte sun bahaa Harargee irratti sirreeffameera jedhu sun tooftaadha. Kanaaf har'a immoo maaliin dhaga'ee bosonni naannoo sulultaa tokko kan የኢትዮጵያ ቅርጽ ማህበር ማሊን ተንቀሳቀሰ ተቆሞ ለማን እንገዲሲሰ ጀዱ ለፍናኖ ሰባታቲ ገዲፈመ ጀዱ አባን ቀበኛ በር አባን ቀበኛ ተቆ በር ለፈቶ ጋፋ ኢንቨስትመንት ይዳን ፍረቱ አግሪመንት መለከተ ሰዶ ሞቱማ ናኖ ወጅ አከሱመቲ ሚቲካንስ ከንገዲሱ ወጋ አፍርተማ ወጋ ሰዶማ ሊዚ ከፈለቱ ካሳ ከፈለ ለፈሰና ፍረዳ አታሱመራ ሐራ ካፍቴ አባ ቀበኛ ለፈ ፉኔ ገረ ደርገጎታት ናነሲነራ እንጀት waan dhugaarraa fagaate tokko kan isaan har'a lallabaa jira waan ta'eef Oromoon tarii jijjiiramni xiqqoon jechuudha. Jijjiiramni xiqqoon yeroo siin jedhu maalinni waanumti har'a fooyya'aa yoo fooyyesse mootummaan kun amma wanti amma keellaan akkas ta'eera lafti deebi'eera maaltu deebi'eera inni jedhamu kun OPDO miti kan karaa hojjete bara bu'aa wareegamtoota almaan Oromooti bara bu'aa Oromoota har'a mana hidhaa keessa jiraniiti bu'aa hiriyoota keenya nuti har'a dhabneeti. Bu'aa qabsaa'onni kaleessa wareegamaniiti. Kanayyuu otoo godhanii kan kana goosisu jechuudha. OPDO'n kan jiraachisaa jiru bar qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jirudha bar. Otoo qabsoon uummanni Oromoo hin gaggeessine otoo hin jirre ta'ee OPDO'n baddee har'as isaanuma bushaa jira waan ta'eef abbaa Tsaayeetu waajjira OPDO hoogganayyuu jechuudha yoona kana. Qabsoon Oromoo jiraachuun dargaggoonni Oromoo jiraachuun isaaniifuu waan guddaadha. Kanaaf caasaan nuti jalqaban siikaase sun kanaaf wanti akka abaa'oo fool jedhu tokko caasaa mootummaa keessatti wanti dhokatamtee ijaaramtu tokko ittiin sabboontota kolaasan kan akka jiraatu kan isaan godhanis kanaaf umurii isaanii dheereffachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo lammaa wanta akkatti dubbateef Bakarshaalee waan akkatti dubbateef bu'aan addaa Finfinnee irraa wanta Oromoodhaaf kenniteef gaaffiin uummata Oromoo maalidha inni jedhamu adda baheetu beekama. Gaaffii uummata Oromoo kana hin deebistii OPDO'n deebisuu hin dandeessu. Hafuuratti hin deebisus hafuuratti hin dubbattus quban qabu. Mee amma yeroo baay'ee wanti nu kanarratti ajandaa dheeraa akkati bal'inaan kaastu barbaadee fi akkuma jedhe inni fagoo taa'uu gurra malee ija hin qabu wanti keessa turame garuu wantoota achitti deeman hin argama maaliif fagoo kana biyya alaa kana keessa daayaspooraa kana keessa keessumaa aktivistoonni warri qabsoo Oromoos geggeessina warri jedhan namoonni baay'ee warris immoo siyaasaa beekna jedhanis immoo akka addaatti xiinxalu waan ta'eef yeroo hundumaa yeroo OPDO'n achi as baatee abjuu wayii tokko abjootu ka abjuu buddeena yoo abjuutiin buddeena nyaatte hin argattu wantoota akkasii kana inni ilaalu jechuudha. Amala namaarraa kaasee jechuudha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa yeroo ammaa obbo Lammaan maal turani nama tikaa turani nama komishinii poolisii Oromiyaa turan biyya alaattis yeroo hedduu nama tika baratanidha. Akkamiin waa sobuuf waa hojjechuu akka danda'an ni beeku jechuudha. Tooftaalee kana hundumaatiin waliin ilaalamuu qaba. Dargaggoonni Oromoo akkuma jette daagotee maal keessarraa waa tokko fooyyessineera akka jedhamu kun amaluma baramaa dargaggoonni walitti dhufanii ijaaramanii kan hojjetanidha. Isa kana akka namni hubannoo argatuuf akkati bal'istee kaastu jedhee egaa daawwattoota qophii kaayyoo marii nu geggeessaa jirru gaazexeessaa Addunyaa Angaasuu wajjin haala yeroo irrattidha kan marii nu geggeessaa jirru. Meegaa amma xumura sagantaa keenyaatti isinillee waliin tura sagantaa kanas kan isin geggeessaa jiru Raajii Guddataa ogeessa teeknikaa keenya Gadaa waliin. Baay'ee yeroo biraas irratti walitti deebinee bal'inaan kaasuun ni dandeenya haala yeroo keenya wal qabatee mee gara marii keenya gara xumuraatti deemna.
amma gaati biyyan jirtu bakka ati jirtu dubbachuun nageenya keessaniif xiqqoo rakkoo qaba waan ta'eef atii fi waa'elloonni keessi wajjin jiran namoonni lama ijoolleen Oromoo lama Olompikii Biraazil irratti qooda fudhachuuf deemtaniiti achumarraan biyya biraatti akka jirtanidha kan odeessanii qabu hagammaa jechuudha. Mee baatanii maaf haftanii tarkaanfii kanas immoo maaliif fudhattani mee gabaabsinuu kaasa? Baatanii maaf haftanii kan jedhu waanuma sa'aatii amma kanaa wajjin haasofne ka'umsadhati. Qabsoo kan gaggeessitu waa kallattii tokkoon miti. Qabsoo bifa adda addaatiin gaggeessita. Kanati qaamaan keessa teessee gaggeessitu jira. Kanaaf gaafa biyya turretti hamma dandeenyutti jechuudha. Hamma hidhamtutti, hamma waan sirraa eegamu hamma gootutti biyya keessatti qabsoo gaggeessine egaa. Kana alammoo mee tooftaa biraatiin immoo yoo biyyarraa baate immoo bifa addaatiin qabsoon gaggeessuunis waan jiruuf gara tarkaanfii kanaatti seenameera. Fakkeenyaaf amma yeroo biyya ture quban qabu amma dan biyya Biraazil yeroo darbe kan ture kana jechuudha. Yeroo sanatti kan natti himame maalinni baga baatee naan jedhan tarii kana amma asitti ijaarratti dubbachuu hin barbaanne waan rakkoon gurguddoon tureera. Fakkeenyaaf ani eddanni mana hidhaatii bahee eddanni hojii gaazexeessummaa kana keessa ture hojiidhuma foon hojjetadha wanti addaa wanti yani mootummaa sana wajjin dhimma siyaasaa wajjin walitti dhufamee wanta naannarratti argames hin jiru. Garuu jeequmsa yeroo darbe Finfinnee irratti gaggeeffame jira waggaa tokko dura jechuudha. Gara waggaa tokkotti hin ta'a amma. Wanta sana wajjin wal qabatee waanan ani jechuudha danan ijaara kutadhee danan gara biyya kana dhufe kan postaadhaan naa dhufe mana waajjira poolisii federaalaa irraa jechuudha. Akkanan 2005 irraa kaasee waanan keessa dabartee hidhamuu koo waggaan isaatu qabee amma immoo dhimma kana keessatti gahee qabaa wanti inni sappoorti godhu jira ture waan akkasii tokko ijoollee mana kiraa kaffalee moo waan akkasii kana afaan maqaa fadhaaniitu poolisii komishinii Oromiyaati. Alaan ergame jechuudha. Kanan jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Isaan waan dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa hojjetaa turee fi akkan magaalaa Adaamaa jiraatutti kan isaan fudhatan jechuudha. Kanaaf akkan qabamee dhiyaatutti jechuudha. Maaliif nuti waggaa 13 kan natti murtaa'e nuti gadhiifama hin gaafanne uumamanni dhiifama nu gaafatee waggaa 6 booda nu gadhiisee yeroo sana kan nuti mallatteessine maalinni waggaa yoo lammata shororkeessummaa kana hojjette innati waggaan 13 sitti murtaa'e sun isa sinfixxaa murtii haaraa sinfixxaa jechuudha. Kana waan akkasiidha mallatteessine yeroo sana baalee odeeffannoon adda addaa waan turaniif ani dafee wanta biyyeessa tokkos waan qabatamaa yeroo sanatti agarree odeeffannoo qilleensuma gubbaa odeeffannoo qaqqabee kanaaf ani olompikii geemiis waan turee fi cufinsa olompikii paaraolompikii jechuudha. Cufinsa paaraolompikii fi cufinsa olompikii fi paaraolompikiin garaagarummaadha. Inni fayyisaan faarratti hirmaatanii olompikiidha. Inni ijoolleen afaan jiran immoo kan isaan irratti hirmaatan immoo kan namoonni qaama miidhamtoonni kan isaan irratti hirmaatan jechuudha. Ani viizaa kan naa rukutame jechuudha karaa waldaa gaazexeessitoota ispoortii naannoo Oromiyaatiin waldaa gaazexeessitoota ispoortii naannoo Oromiyaa anatu hundeessan itti gaafatamaadha amma biyya kana dhufutti. Waldaa sanatu imbaasiidha piroosesii viizaa naa godhanii achi maaliif weebsaayitii waldaa sana hin qabna baaruleen biyya ijaaramatan sinu jira. Kana gabaasa hojii kana hojjechuudhaaf gara kana viizaa argadhee dhufe akka carraa ta'e gaafa lalisaan fiigwan biyyan ture cufisa isaarratti dhufa waan ta'eef jechuudha. Cufisa isaarratti waan dhufuudhaaf pirooses godheef gara dhufnee ijoollee wajjinis bifa adda addaatiin walitti dhufeenyi waan tureef harkaan akkasii keessa seenamee hamma danda'amutti jechuudha. Asirratti waan kanan dubbachuu barbaadu waan tokkodha. Jalqaba opereeshinii kana kan faana nu gargaaran kan deeggarsa adda addaa nu godhan Oromootaaf hedduu galateeffachuu barbaanna jechuudha. Hamma yoona dhimmoota jiran irratti kan akka Dr. Salamoon Gaasheefaa kan akka Lalisaa Hiikaa namoonni sappoortii nu godhan jechuudha. Dhimma keenyaaf uummaadhaan kan gaggeessaa turanii kan gaggeessaa illee jiran amma wantoonni xixiqqoo waan hafan jechuudha.
almost naannoo sanarraa yoo sirtuun illee wantoonni nuuf hafan jiraachuu ni malu. Kan akka dhaabbata Itiyoo Alliance fa'aa namoonni hedduu waan beekaniif yeroo sanatti dhufanii Itiyoo Alliance kan akka obbo Tashoomee nama jedhamu fa'aa tajaajila Tashoomee nama jedhamu dhufanii asitti illee diskuma qabdaa amma appoortii godhanii kan akka Naayilii Oromiyaa fa'aa godhanii namoonni adda addaa Dr. Khadidaan fa'aa kan kuni warra sappoortii nu godhe wantoota kana dura darban jechuudha. Qaamonni biroo immoo amma immoo wantoonni xumura hin arganne jechuudha. Faayinaalii wantoonni xumura hin arganne jiru warra hojjetaa jiran jiru halkanii guyyaa Oromoonni kutaan otoo waliin qoodiin amma namoonni dhimma keenya hojjetanii dhalootaanis bakka nama naannoo tokkoyyuu miti gaafa akkasumatti ilaalu. Sana maaliifan kaasaa Oromoonni lagaan amantiidhaan maali amma waan akkasii amma wanti nuti nusin quunnamnes namootuma eessa namoota iyyuu waliin gaafanne amma namoota hedduu nama beeku dhalootum isaanii eessa akka ta'an iyyuu bara dhibba keenya abbummaa nuti jedhan hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf kana keessa jirra. Ijoollonni kun garuu hin jedhan ijoollonni amma afaanaa jiru atileetonni kun wanti dagatame tokko jira. Atileetonni kun atileetota qaama hir'attoota. Qaama hir'attoota gaafa kan jedhu paaralimpiikii akkuma namoota qaama hir'attootaatti kan achirratti hirmaatanii fakkeenyaaf Taammiruu fudhannu agartuu tokko hin qabu. Agartuun tokkoyyuu meetira 50 oliin argu. Magarsaan immoo kan meetira 400 fiigu immoo meetira 20 akkas sanaa ol arguu nama danda'u miti jechuudha. Iji isaa lachanu jechuudha. Kanaaf kun hammam akka qabsoo Oromoo dhimmaman ijoolleen kun. Yeroo ijoolleen kun warri qaamni isaanii hir'ate kun yoo qabsoo Oromoo deeggaran waan qabaniin jechuudha. Ijoolleen kun kan qabsoo Oromoo bira hiriiran jechuudha. Nuti warri qaama guutuu qabnu immoo namoonni qabeenya qabnu immoo namoonni qabsoo Oromoo keessatti fiixa baasisuudhaaf dandeettiisaas humnasaas qabnu hammam qabsoo Oromoo deeggaraa jirra. Hammam of yaadataa jirra. Inni jedhu ani akka ergaa guddaa wayiitti otoo namni hubate gama biraatiin Oromoonni illee bifa kanaan otoo yaadatanii malee callisanii atileetuma of danda'anii qaama guutuu ta'anii boru hojjetanii namoota jiraatan ta'uu dhiisuu malu. Akka nama tokkotti waan fedhe jiraate hojjetee hin jiraata addunyaan. Ijoolleen kun garuu dandeettii isaaniitii ala hojiidhuma humnaa tokkollee namoota hojjetanii jiraatan miti. Kanaaf Oromoon bifa kanaan ilaalee otoo iddoo waan gochuufii qabu otoo firmate Oromoos wanti namoonni maallaqa garaa goofanii karaa Dr. Salamuun Hungaasheetii wanti nu godhame rakkoo faayinaansii rakkoo akkasii hin qabnu seeraan waan sanatti fayyadamaa jirra baay'ee sagalateeffannasi namoota sappoortii godhnis dhugaatti baay'ee nu duukaa bu'aa jira. Kanaaf bifa kanaan namni hin hubanne natti fakkaata yeroo piroomoo ta'us yeroo miidiyaadhaan waa'een atileetota kanaa dubbatamus atileetonni kun miidhaan isaanii maalinni kan jedhamu sun baay'ee ittiin kaanee gama kanaan kun immoo boru hegeree borummoo atileetota biyya jiranii illee iddoo olaanaa waan qabuufi atileetonni kun bifa kanaan hubatamuun kan irra jira. Wareegama guddaadha kan isaan kaffalan. Biyya ormaatti biyya gaayii tokko hin qabnetti akkasumatti qaama hir'uu taatee gaafa waan akkasii murteessitu murtii guddaadha. Murtii cimaadha dheetan fudhatan gama kanaan akkatti kaasuun barbaada. Gaarigaa ulfaadhoo maqaa daawwattoota qophii kaayyootiin marii bal'aa wal wajjin geggeessine dhimma isaanii irratti yeroo biraa isaanuma waliin iyyuu marii akka gochuu yaallu asumarraan waadaa isinii galaa. Dhuguma gaa akkuma gaazexeessaan keenya kaasee warri kun ijoolleen Taammiruuf Magarsaanii paaraa olompikii Biraazilitti geggeeffame irratti qabsoo Oromoo bira dhaabachuu isaanii mallattoo agarsiisuudhaan akkuma gootichi keenya Lalisaa Fayyisaa godhe warra gatii baasedha jechuudha. Yeroo baay'ee alaabaa warra Itoophiyaa yeroo fiigdonni keenya lafatti gatanii deeban saba imaalee irratti baanee dhaadheessina. Warra alaabaa Oromoo qabsoo Oromoo bira dhaabbate immoo bira dhaabbachuu qabna. Kun dhaamsa guddaadha dhugaa waan gaazexeessaan kun kaase. Kanaaf isinilleen aga ammaatti warri atileetota kana bira deeggarsaan dhaabattan yeroo keessaniin isaa ta'u keezii isaanis bifattiin adeemuu danda'uun akkasumas qabeenya keessanii warri dhaabattanii galata qabdu Oromoorraa. Garuu immoo gochaa isaaniif wanti isaan godhaniif waan Oromoon isaanii godhe wal madaaluu dhiisuu mala waan ta'eef ammallee birmachuu nama hundumaa barbaadu warri kun qaroo dhabeeyyiidha.
namni qaroo hin qabne tokko agama akka nama rakkisu ni beekama. Kanaaf nus akka qophii kaayyootti Oromoon asumarraan nama kana karaa namoota isaan gargaaraa jiru deeggarsa irraa hin cinne akka gootan dhaamsa keenyadha. Egaa maqaa qophii kaayyootiin sagantaa har'aa marii geggeessaa turre gaazexeessaa Angaasuu wajjin asumarratti goolabna. Sagantaa biraa nagaa walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qophii kana geggeessaa ture Raajii Guddataa ogeessa teeknikaa keenya Gadaalaaraa wajjin horii bulii gaazexeessaa addunyaa. Adeemsi Raajiin baay'ee galatoomii hordoftoonni qophii kaayyootiin guddaan si galateeffadha. Baay'ee galatoomii nu jiraatu. Egaa nagaan nuuf turi jabaadhaa carraa gaarii isiniif hawwina. Egaa carraa Oromoon qabudha baqattummaan jiraachuun jabaadhaa. Oromoon waliif birmannaa isiniif haa birmatu horaa bulaa. Fayyaa ta'e yeroo gaarii. Masiko, Masiko. Masiko, Masiko.